qorannoo BBC'n gaggeesse akka ibsutti yoo xiqqaate namoota 8 addunyaarra jiran keessaa tokko deeggaraa Manchester United. Telegraaf akka mirkaneessetti namoota biliyoona 8 addunyaarra jiran keessaa namoonni biliyoona 1.2 deeggartoota Manchester United ta'uu mirkaneessee jira. Yeroo ammaa Manchester United rakkoo keessa jiraatus baay'inni deeggartoota kilabichaa yeroorraa gara yerootti dabalaa jiraachuudha. Qorannoon kun kan mirkaneesse kilaba guddaa kana kilaba abbaa deeggartoota hedduu kilaba waancaa Premier League Ingiliz yeroo 20 injifachuun fiintee kilaboota Ingiliz ta'e kanaatu erga leenjisaa isaa duraanii Sir Alex Fergusoniin gargar bahee tasgabbii tokkummaa milkii xiinsammuu injifannoo jedhamuun duudaa gara walitti ta'e baroonni waajibir lakkaawamee jira. Man United fi Arsenal kanaan dura taphoota 240 waliin taphatanii turan. Manchester United taphoota 99 Arsenal injifachuun olaantummaadha qabam. Arsenal ammoo yeroo 89 qofam seenaa isaa keessatti Manchester United mo'achuu danda'e. Tapha kaleessa waliin taphataniin Arsenal fi Manchester United kilaboota walii masaanuu kan ardii Awurooppaa keessatti darbii guddicha addunyaa jedhamuun iji addunyaa guutuun eenyu akka mo'atu eeguudhaaf sa'aatii 12:30 eeguun dirqama ta'etti ture. Falmiin kilaboota lamaanii Old Trafford kan deeggartoota 85,000 ol fuudhutti yoo ta'u yeroon geesse sa'a 12 walakkaarraa eegaluudhaan dorgommiin kilaboota lamaanii eegalame. Kilabni ga'umsa gaarii irratti argamu Arsenal kan Manchester City dha wajjin dorgommii waancaatiif kokkee ol qabaa jiru tapha guddaa mo'achuudhaaf qabxii 3 irraa argachuun dirqama isatti ta'e kana injifachuudhaaf malamaltee tooftaa ittiin dorgommicha kana mo'achuu danda'an baafatanii gara dorgommiidhaatti seenuudhaan tapha of eeggannoodhaan guutame taphachaa Manchester United injifatan. Tapha kaleessa waliin taphatan kanaan Arsenal takkaa fi duwwatti mo'achuudhaan injifannoo isaa tan waliigalaa gara 90tti ol guddifate. Arsenal yeroo jalqabaatiif seenaa Premier Leaguetiin taphoota 27 injifachuun riikardii haaraa galmeessee jira. Manchester United kaleessa seenaa isaa keessatti Premier Leagueedhaan taphoota 14ffaa isaa mo'amuu isaatiin Arsenal waggaa 17 booda tapha dheqaa galaatiin Manchester United mo'achuudhaan seenaa haaraa kan ittiin galmeessuu danda'edha. Taphni kaleessa Manchester United tapha kaleessa Arsenal waliin taphate irratti kubbaa to'achuudhaan Arsenal caalee mul'atus mo'amuu jalaa hin baraaramne. Manchester United kubbaa to'achuudhaan Arsenal ammoo qabxii 3 argachuudhaan dorgommiin kilaboota lamaanii xumurame. Jose Mourinhoon tapha kilaboonni lamaan kaleessa waliin taphatan laalchisuudhaan Arsenal kilaba waancaadhaaf dorgomaa jirudha. Kilaba waancaaf dorgomu kubbaa osoo hin taane qabxii 3tu isa barbaachisa waan ta'eef kubbaa Manchester Unitediif dhiisee qabxii 3 fudhatee gale jechuudhaan yaada ajaa'ibaa kana dubbate. Dorgommii bara kanaatiin Arsenal taphoota 18 irratti gooliin irratti hin galle. Faallaa kana ammoo Manchester United bara kana taphoota 18 qofa mo'achuu dandeetti jira. Taphoota waliigalaa hundarratti gooliin 89 Manchester United irratti lakkaa'ameeti jira. Arsenal mo'achuu kaleessaatiin wal qabate qabxii 86 sadarkaa tokkoffaa kan Manchester City'dhaan harkaa fudhatamee turetti deebi'eeti jira. Shaampiyooniin bara dabree Manchester City'n ammoo taphoota haftee 2 kilaboota London Tottenham fi West Ham United wajjin qabam. Taphoota lamaan kan mo'atu taanaan qabxii kilaba kamii odoo hin eegin akkuma bara dabreetti shaampiyoonaa Premier Leagueichaa taham. Bara dabrees haaluma wal fakkaataa bara kanaatiin waancaa kan dhabe kilabni Mikel Arteta Arsenal bara kanaas waancaa kana argachuudhaaf hireen isaa Manchester City irratti fannifamee jira. Leenjisaan Manchester United Erik ten Hag taphaan booda yaada kennataniin kilaba jabaa ga'umsa gaarii irratti argamu Arsenal waliin taphanne. Taphattoota dhaabbatoo 7 miidhamaan dhabnullee kilaba dorgomaa ta'ee fi dorgomaa jiru jaaruu dandeenye jirra. Qabxii argachuu qabna turre jechuun yaada kennateeti jira. Leenjisaan Arsenal Mikel Artetaan ammoo abjuudhaan waancaa akka mo'annee jirruutu natti mul'ata jedhem. City'n Tottenhamiin akka mo'amu shakkiin qabu. Nuti garuu xiyyeeffannaa keenya Everton irratti deebisnee injifannoodhaan imala keenya
xumuruu qabna jechuun dubbatee jira. Taphoota torbee 37 kanaan Liverpool galgala kana gara Birmingham City deemuudhaan Aston Villa waliin kan dorgomu ta'a. Aston Villaan yoo tapha galgala kanaatiin Liverpool kan mo'atu ta'e Tottenham dorgommii hirmaannaa waancaa Champions League Awurooppaa keessaa kan bahu ta'a. Kilaboonni lamaan kanaan dura taphoota 201 waliin taphataniiti jiran. Liverpool yeroo 101 Aston Villa yoo mo'atu, Aston Villaan ammoo yeroo 59 Liverpool mo'ateeti ture. Yeroo 40 takka qixaboodhaan qabxii addaan qoddatan. Liverpool tapha jalqabaatiin Anfield irratti Aston Villa 3-2 mo'achuun isaa ni yaadatama. Taphoota 5 yeroo dhiyoo as kilaboonni lamaan waliin taphataniin Liverpool taphoota 4 mo'ate, tokko qofa qixaboodhaan olaantummaadha qabam. Garaagarummaa qabxii 11tiin kan wal caalan Liverpool fi Aston Villaan walitti aanuudhaan qabxii 78 fi 67 Arsenal fi Manchester City aananii sadarkaa sadaffaa fi afuraffaarratti argaman. Taphoota torba guyyaa sabtii taphatameen ammoo Manchester Cityn gara London imaluudhaan garaagarummaa bal'aatee 4-2 Fulham injifachuu dandeetti jira. Bournemouth dirree isaarratti Brentfordin 2-1 yoo mo'amu, Everton Sheffield United keessummeessuudhaan 1-2 injifachuu dandeetti jira. Newcastle United fi Brighton 1-1 qixaboon qabxii yoo qooddatan, Tottenham Hotspur Burnley keessummeessuun 2-1 mo'atee jira. Burnley mo'amuu isaatiin wal qabate kilaba lammaffaa Sheffield United itti aanuudhaan gara Championship'itti gabbuusaa mirkaneeffatee jira. West Ham United Luton Town keessummeessuun 3-1 yoo mo'atu, Crystal Palace dirree isaatii ala Wolves 3-1 injifachuun milkaa'eeti jira. Chelsea dirree isaatii ala Nottingham Forest 3-2 injifachuu dandeetti jira. Chelsea taphoota 3 yeroo dhiyoo as taphatee wal faana injifachuun hirmaannaa ardii Awurooppaa argachuudhaaf yaalii cimtuu taasisuu irratti argama.